haa hojjetamu jennee sadan kana haasofne kana keessa waanuma xinnoo argineerra gaammatee amma jedhee amma wanta hojjetamu miti fulleeffannaa lafa keenya kun otoo ta'e nu mala jennee lafa keenya malee ni ta'a jennee harma dhufee as gaa jennee yaadnees miti garuu gama caasaa ijaaruu kanarratti miitingiitu ture Sunday miitingii sana keessattis taa'een dhaggeeffadhee Zoomii ani asirratti yeroo dubbadhu namoonni baay'een dhageessaniirtu ta'a isa November 4 irratti miitingiin akka jiruun dhagee waan tureef isan dubbadhee namoonni tokko achi dhufanii November 4 kan keenya miti jedhani November 4 kan keenya miti kan murna biraatu jira kan wal fakkaatee siyaasa gaggeessaa jiru jedhanii natti mani amma gaa kun rakkisaa nutti ta'a miti ololli nurratti oofamu kun yani by the way shiraaf ololli nama na rakkisu miti nama sodaachisus miti dhimman qaba sababan qaba bakka kana kan itti dhufe famous ta'uuf miti waan taappii maalii argachuu fi baluu jedhamuuf miti harrayyuu wanta dhagaa jirru argaa jirtu maal akka deemaa jiru lafa keenya amma akka miidhamaa jiru guyyaatti dhageenya kana guyyaatti every day we hear these things so kun akka dhaabbatuun barbaadda sanaafan haasaa asirra qofa kan Oromoo qofaa miti immoo Oromiin kun kan Oromooti miti Oromoo afaan Oromiffaan haasofna Oromiffaan goona sababaaf goona kana garuu immoo biyyattii guutuu keessatti waanuma akkasiitu deemaa jira so kun akka dhaabbatu barbaadna manni keenya dhukkubsatee dhukkubaaf qoricha argachuuf bakka taati maal goonaree loltuu tachi keessa riphee lolaatti ta'a jedha quba walitti qabuun kuni lubbuu tokko fayyisaa hin jiru waggaa 5 argine quba walitti qabu amma quba walitti qaburraa baanee gara quba maayini solutionii irratti quba akka qabu kana solutionii isaa jennee akka xiyyeeffannuuf hojjechaa jira asirra warri ba'anii warri nagaa haasaanii araara haasaanii nagaadhaan maal kan jedhani diinadha maal kan jedhan diinadha taanaan bagan diina ta'e kanan isinitti himuu barbaada nagaa barbaaduun koo ummanni koo hafayyuu hin du'inii isinii militarii taane yookiin riphee lolaa hin taane yookiin abbaa barbaade haa ta'u private haa ta'u corporation haa ta'u meeshaa qabatee ummata gidduu kan deemu kuni ummata koo hin ajjeesiniin jedhan dhimma siyaasa keessanii hin qabu siyaasa keessan gama lamaaniin iyyuu yoon dhaabbadhe nammoo ammasittan of beeka of tuulutti keessatti nu gashina siyaasa beekuuf dubbachuu irratti yoo dhufne jechuudha kuni siyaasa miti kuni ijoollee hin beeknetu hin barannetu maatiitu du'aa jira ijoollee xixinnootu du'aa jira kana keessaa ba'aa jechuun diina na godha taanaani bagan diina ta'een hafammoo barabaraaf because kanadha nagaa barbaaduun diina na godha taanaan ayyaanaan diina qabadhaa sanatti hin gadhiisina kanan isinitti himuu barbaada aana miti namni dhugaa siyaasa beeku taanaan dhaxxanii hoggana keessan gaafadhaa nagaa barbaada jalqaba hogganni sirriin nagaa jalqaba nagaa barbaada nagaan dhabameennaan gara nagaan itti argamu hin jiru taanaani namni kan qawwee keessatti galu qawwee kan qabatee deemus amma dhumaatti nagaa gamatti argatu hin qabu taanaan gaafa nagaa argate qawwee isaa lafa kaa'uu danda'a so nagaa barbaanna nagaa soqnaa waliin taanee gara marii fi nagaa barbaaduu keessatti galla jechuun ayyaanaan diinadhaa kanadhaa ebaluudhaa ergameedhaa maalii dhiisi warri lola akka lubbuu keessan jaallattan lubbuu qaba wish lola bakka qawwee lola jettan eessa jirtu isinii eessa jirtu Kanaadaa jirtu miti Ameerikaa jirtu miti ijoolleen keessan ka ho'ee nyaachaa firiijii keessaa baasaa konkolaataadhaan deemaa faranjii maallaqa isinitti qicaa jiraattu miti lola akkas jaallatu qawwee kana fuunfattanii quufne sakka lubbuutti jaallattan kan maaf wallagga keessa teessanii jaallattani qawwee kana jaallatu taanaan dhaqaatii ka hammadhaa astaanii hammatu qawwee namarratti duuluun kun kan barbaachise maaliif jaalalli qawwee kun eessaa dhufu dhaqaa woboo gaafadhaa hogganoo woboo gaafadhaa marroo diribaa gaafadhaa gammachuu booyyee gaafadhaa abdii abbaa barbaadan gaafadhaa qawwee hin jaallatani qawwee namni jaallatee qabatu hin jiru sababa qabu kaayyoo qabu
hiikamee fi ennaan qawwee jaalalaaf hin qabatani. Isin maaliif biyya alaa teessanii qawwee jaallattu akkas? Qawween lafaa taa'uu nagaadhaan haa hiikamu jechuun maaliif diina nama godha? Eessaa kan dhufeeti kun? So afura hamaa waan ta'eef kanarraa of qusadha. Gaafa namni nagaa haasa'u nagaadhaaf lapheen keessan haa kaka'u. Yoo argamees argamuu baates yoo ta'es ta'uu baates nagaama barbaada. Nama nagaa ta'uudhaaf yaala. No war. That's it. Hin barbaannu. Ijoolleen keenya dhumaaru. Jaartiitu ishee miilla duwwaa deemtu abidda kana qabsiistee ijoollee ishiif biddeen gootutu du'aa jira. Maal jechuudha? Ati chiizii faranjii dhugaa isheen addootu jechuun. Maal jechuudha? Kanarratti maa wal dhabna? Nagaa barbaaduun balleessaa godhamee akkamitti ilaalama? Nagaan haa dhufu jechuun mootummaan akka barbaade si haa godhu jechuu miti. Nagaan haa dhufu jechuun ribeeloonaan akka barbaade biyya haa bulchu jechuu miti. Nagaan haa dhufu jechuun walitti kottaatii sababa qawwee walitti kaastan sana hiikaa uummata keenyarraa qawwee kaasaa dhukkubsatee fayyuu didee sabni keenya du'ee boonni mankaraarree amma meeqa rakkannaa isiniif jecha. Siyaasa taanaan siyaasaan hiikna jennaan ayyaanaan diina wawwee ebaluun diinadha qawween lafa ta'u jedhe ati qawwee jaallata taanaan obboleessa koo isa jayina taate akkas tiiktaakii fi feesbuukii irratti nu maraachaa jirtu maaloo adaraa kee waaqa anatu tikeetii sii bita dhaqi Wallagga keessatti bakka barbaade dhaabbatu PP deeggarta taanaan dhaqi milishaa wajjin gali loli farra ribeelolaa ta'eetii loli. Waboo deeggarta taanaan immoo dhaqi waboo keessa makamiitii meeshaa kee qabadhu tireeningii kee hojjedhu loli that's it. Kana sinirraa barbaanna. So kanarratti waan baay'ee argaa jirra. Jalqaba of keessaa waan qaban hiikuutu caala. Ani eenyudha? Eenyunanin deeggaraa? Hogganni koo eenyadha? Eessa jira? Caasaan koo eessa jira? Jedhanii of qulqulleessuun dhugaa irratti hundaa'uun ofirratti hojjechuutu caala. So warri caasaa hin qabaanne, caasaa tokko keessa hin hidhamne, maallaqa tokko baasii kan hin goone, warri callumadhanii duriyyummaa siyaasaa kana keessatti daldalantu nama rakkisaadha. Namoonni caasaa keessa jiran gaafa dubbatan argineera. Akkatti dubbatan argaa jirra. So of ilaalaa akkasitti adeemnuun jedhaa. Nagaa barbaachuu jechuun lola itti wallaallee miti. Yoo lollees hin lolla. Siyaasas itti wallaallee miti. Abbaa deeggaruu fudhannee akka barbaannu godhachuu ni dandeenya. Giddu galeessa kana keessatti kan teenyu ofii keenya opinionii dhabnee miti. I have my own biases. I have my own thoughts. Isa didee maaliifan walakkaa kana ta'a? Because walakkaa kana namni hin jiru. Jedhiima jedhaa sifachi dhaabbate. Uummanni keenya gidduutti rakkachaadha. Sanaaf walakkaa kana kan filanne bakka tokko qabannee ani woboo caalu ta'uu dadhabee miti obboleessa koo. Woboo caalu ta'ee maal kana keessatti caasaa barbaade keessatti galee si ajaa'ibsiisuu nan danda'a san sitti maka. Dhugaanatti tume jetna. PPs taanaan PP caalu ta'ee biyya lafaa irratti hin argamne dhaqee maal kana miidiyaa kana keessatti lafarra wanta hojjetamu skill setting koo bal'aadha nan hojjechuu nan danda'a PP taanaan. Maalan godha TikTok irra dhufee si wajjin. Itti wallaallee miti gamaaf gamana dhaabbachuu wallaallee miti as namatu hin jiru gidduu kana namatu hin jiru. Gidduu kana isa Oromoo qofaa moo miti biyyattii kana keessatti iyyuu gidduu sana namatu hin jiru waan ta'eef gidduu kana dhaabbannee du'a uummata keenyarraa kaasnaa ni baraarra jennee asitti wixxiifachaa jirra. So akkasitti nu ilaalaa opinionii dhabnee miti balleessaa eenyu akka maal akka godhu wallaallee miti informationii dhabnee miti gurra dhabnee dunnee miti beeknee of duuchinee akka nama hin beekneetti gidduu dhaabbannee isin walitti araarsuudhaaf Oromoon du'a keessa haa ba'u siyaasaan hiikamuu jennee hojjechaarra akkasitti walaa hubannuu jechuumaa fi gaafa callisan namni gowwaa nama siyaasa waan ta'eef amma kana dubbachuuf narra ture. So gara yaada keenyaatti deebinaa warri dheengaddacha turan dhufaniiru taanaan natti himaa. Nangashaa yookiin immoo replacementiin jira taanaan namni abaa'oo deeggaruu raajiin jira. Ebaluu miti warri waliin jettan immoo asumarratti ifa ba'a. Ani sikireetii keessan keessa hin galu adda wal baafachuu jechuudha. Ebaluu ta'uu baachuu keessan jechuudha. Sheeduma kanaaf nama hin joorsinaa.
Akkam nagaadhaa. So Soolkoon hin jiru, Eekeen hin jiru, Dr. Dhugaan hin jiran isaan otoo jiraatan isaanii nan gashaa. PP-dhaaf I think nama gahaa qabna. Soolkoo ayyaana Soolkoo dhufaara jira, karaarra jira. Karaarra jira. Milkaa ogaa nagaadhaan haga'u. Soolkoon amma dhufuutti itti fufuu ni dandeenyaa. So eeggadda marii keenya irratti wantoota tokko kaasnee turree balleessaa fi maalii harka walirratti qabu mannaa amma har'a waan haasa'uu barbaadu itti deebinee isa eeggadda kaasne sana tuquun keenya noolu garuu isa dura ilaalcha keessaniin akkasin ilaaltaniin maaltu yoo guutee jedhee mariidhaan siyaasaan hiikamuu danda'a lolli Oromiyaa keessatti deemu kuni maal faatu otoo ga'e jechuudha. For example, hanqina maaliitu jira eeggaddas kaasnee turree waan baay'ee kaasnee sadan sana qabannee irra garuu waan baay'ee kaasnee kuni otoo guutame har'a maalirraa jalqabnaa gama sanarraa jalqabna warri waboo deeggartanii mootummaan kana otoo godhee gara nagaatti deemuudhaaf tarkaanfii guddaa nuu ta'a jettan wanta tokko lama natti himtu daqiiqaa 5 isin ilaadhaa nama 6tu jira achi warri dhufan gaafa dhufan immoo booddee gashina raawundii kanaaf hin gashinu amma yoonaatti warra dhufu. So erga jalqabne booddee yoo dhufan turanii galu ammaaf garuu maal goona waboon kana lamaan kana haadhiisu yookiin lamaan kana gochuu turraraa jennee wanta tokko lama warri mootummaa deeggartanii jechuudha. Biruuffaa, Awaashfaa akkas jettanii natti himtu. Wabooni kan otoo godhee gara nagaa fi kana dhufuu ni dandeenya jettanii kan ofii keessan kan mootummaa otoo hin ta'in kan waboon gochuun irra jiru natti himtu. The opposite of what we did last time jechuudha. Warri waboo deeggartan warri abaa deeggartan immoo mootummaan kana dhiisuu turraraa yookiin kana jalqabuu turraraa maal akka godhuuf tarkaanfii gara mariidhaan nagaadhaan dubbiin kun hiikamuudhaaf akka steepii tokko gara fuulduraatti deemnu kanatu mootummaarraa eegama jettanii natti himtu. So to the other side shoot go to daqiiqaa 5 isin ilaadhaa. Show time jalqabna akkuma amma jirrutti itti deemna. So 5 minutes each. Yaada qabdu taanaan nagaa gaafachuu Raajii akkam nagaadhaa baga nagaan dhufte. Ayyuu Soolkoo dhufeera si'a jalatti argeera si'a tokko akka tasaa. Soolkoon dhufeera taanaan Soolkoo tokko barreessi dhufteetti taanaan. Teenyee masii eegaa irraa jecha tokkoon dubbanne amma yoona namsuuf. Soolkoon hin dhufne going once, going twice. Sold. Kuno dhufeera sindibu. Got it to the wires. Okay, sadii amma warri jirtan asi. Ni ga'a kun. Xinnoon isin sochoosaa akka tartiibni isaa walirratti naannee jechuudha. Raajiidhaan sengeessa raajiin arfaffaa ta'uu turarra jechuudha. Raajii duraa ta'u. Raajiin maali? Duraa ta'u inni duraa dubbatu. Raajiin moo? Feemasii ta'eera raajiin kun maani. Okay, situ dura dubbata Awaash. Rajiidhaaf waan laatte itti fuufaa. 5 minutes each what the opposite side should do. Preamble keessan jalqaba irratti introductionii waa jechuu dandeessu garuu at least waan laman isin irraa eega waan tokko yookiin lama amma Awaash waraanni bilisummaa Oromoo yookiin ABO'n kana dhiisuutu kana gochuu turre ta'e maal isaan irraa eegama gara nagaan mariidhaan hiikuudhaaf kuni barbaachisaa dheetta.
Achi immoo Magarsaan yookiin Lootiin immoo maal jedhaa? Mootummaan wantoota kana tokko lama yoo godhe gara nagaadhaan hiikuudhaaf nu geessaa nu gargaara jettanii kanarra dubbattu waan yaada keessan keessa jirus akkasumatti dubbadhaa daqiiqaa keessaniin itti fayyadamaa. Let's go. Okay, galatooma. Ayyee hundumti keessanuu nagaa argadhaa bakka jiraattanii. Ani dura waan jechuu fedhu jeneraalii waan tokko dubbachuu barbaadanii dura maal jechuudha tokko siyaasa nurratti hojjetametu naareeshinii Oromoo irratti hojjetametu sammuu keenya irratti siyaasa boo'ichaa fi siyaasa gabrummaatu nurratti hojjetame sana keessaa bahuu dadhabne utoo bilisoomnee namoonni baay'een utoo bilisoomanii manuma beete mangistuma utoo galanillee waan bilisooman itti fakkaatu kanaaf dura sammuun bilisoomuu qabaa jechuudha yoo suni ta'e gaariidha lammata yoo ta'e utoo godhanii gaariidha jedhee kan yaadu tokkoffaa guutuun guutuutti deebiin keenya haa deebi'u gaafiin Oromoo karaa koduwwaa haa deebi'u inni jedhamu sun yoo dhiisanii hundumtuu Oromoof akka yaadu baranii 50 walitti siqanii deebiin deebi'aa hin araaramas wanti araara jibbu hin jiru waan ta'eef jechuu kooti. Kanaaf guutumaan guutuutti wanti irraa sharafamu hin jiru karaa keenya qofa kan deebi'u wanti jedhamu naareeshiniin kanaan durii ittiin guutamne suni dhaabbatuu qaba. Hundumtuu Oromoodhaa hundumtuu Oromoof hojjeta waan ta'eef karaa qofatu Oromoo baasanni jedhamu suni yoo dhiisanii hundumtuu Oromoodha jedhanii yoo walamananii abbaara sana keessa hin jiru waan ta'eef. Kanaaf siyaasa jaatamootaa keessaa bahuu qaban. Siyaasa jaatamootaa keessaa baanee jaarraa 21 irra jirra. Akka nama jaarraa 21tti yoo yaadne araarri xiqqoodha. Rakkina fiduu jechuudha. Giraajuwaalii wanti deebi'uus hin jira jedhanii maanuu qaban. Har'a hundumti isaa deebi'ee awaajiin bahee yookiin immoo labsiin bahee har'uma. Hundumti isaa yoo har'uma adeemu yoo jedhan seera jijjiiramuu barbaada. Wanti isaan gaafatan hundumti isaa seera jijjiiramu. Waa'ee Finfinnee kaasnaan waa'een Finfinnee seeraan deebi'a. Waa'een afaanii seeraan deebi'a. Seerri biyya kanaa jijjiiramuu qaba kana deebisuudhaaf. Kanaaf har'uma kaa'ati har'uma jijjiiraa inni jedhamu suni hafee giraajuwaalii waluma faana deebisnaa jedhanii walamananii akka bulummaatti yoo itti deemame araarri ni dhufa. Inni guddaan isadha. Kan kanarraan hafee akka Oromootti itti dabaluu barbaada. Naareeshiniin waggaa 100 nurratti hojjetamee nu gallakkisuu hin dandeenye. Namni tokko biiliyoonara yoo ta'e sammuun isaa hin sooromne taanaan iyyummaa isaa hin irraanfatu. Kanatu nurka jira mataa keenya keessa jechuudha. Namni hin bilisoomne jedha har'allee wanta barbaade argateellee hin bilisoomneedha. Kanaaf bilisummaa argachuudhaaf dura ofirraa bilisoomuu qaba. Sammuun gabroomee uummata bilisoomsuu hin danda'u. Kanaaf boo'icha keessaa baanee obboleessa kooti inni kunis obboleessa kooti Oromoon haadhuma Oromootu hundumaa dhalee kana hundumtuu hin deebisa jedhanii amanuu qaba. Kun hin taane taana hin ta'u. Kan biraa waraanni gaafa waraana qabatanii caakkaa seenanii gaafa maatiin dhumu gaafa namni du'u mootummaatti quba qabuun bu'aan qabu. Maaliif jennaan magaalaa keessatti lolli ba'aa jira. Akka duriillee magaalaa keessaa ba'an jiran waan ta'eef. Magaalaa keessaa ba'anii akkuma durii durum sodaatu durii dhiisu ture magaalaa keessatti lolli hin jiru ture akka beekutti. Amma garuu gara magaalaatti deeman. Kuni marrajaadhaan wanti jiru jira. Samoona kan amma kan uummanni ittiin dhumaa jiru magaalaa keessaa dafataan magaalaatti gala jechuudha. Gorellaa faayitiin magaala seene jechuudha. Kanaaf inni sun hafee gara sirriitti uummataaf yoo yaadame haraaraaf waan baay'ee nama fudhatu hin barbaadu. Waanuma namni biraa keessa seenu natti hin fakkaatu. Hundumtuu Oromoodha waan ta'eef jechuudha. Akka durii miti amma kan jiru Oromoodhaan lolaa jira waan ta'eef. Diina biraa miti amma kan jiru. Hundumtuu Oromoodha.
Kanaaf kanumaan dubbachuu barbaada. Kan biraatti ittiin fufa. Daqiiqaan koos ga'eera waan ta'eef. Galatoomaa. Thank you, Fayyate. What sound quality naan jettani, I don't know how to help. Okay, Loti. Ayyaayyu baay'ee galatoomi. I think buleessu koo Awwaash arrallee irruma deebi'e waanuma yeroo darbee sana haras faawuliin jalqabne tokko waraana bilisummaa Oromoo fi dirree lolaa filuu barbaadanii suni waan ta'u miti. Magaalaa keessa lolli jiru jedhe lolli magaalaa keessa waan jiruuf natti fakkaata afaan AK47 irratti saanjaan kan hojjetameef lola magaalaa fi wanti suni obboleessu yoo lola itti hirmaattee hin beektu ta'e hin beeku. Lola magaalaa keessaa fida afaan qawweerra saanjaan kan irra jiruuf yoo beektate sin jechuu barbaaden dirree lolaa namaaf hin filamne magaalaa keessas lolli numa deema yoo barbaachisaa ta'e argame akkasuma daggala keessatti illee jechuudha. Mootummaan kun gara araaraatti dhufuudhaa fi kan biraan siyaasa waggaa 60moota keessaa jedhe siyaasa waggaa 60moota keessaa osoo hin taane manifeestoo haaraa qabsoo haaraa gaaffii mootummaa badhaadhinaa kanaaf mootummaa biltsiginnaa kanaaf qofa ta'utu gaafatamaa jira ammatti. Namni gaaffii 60moota keessaa darguu gaafataa jiru hin jiru, Yaadigin gaafataa jiru hin jiru, Haayile Sillaasee kan gaafataa jiru hin jiru, obbo Awwaash PPdha kan gaafatamaa jiru. Rakkoo yakka PP waggoota arfan kana keessatti dalagemuu gadi ibsuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf ilaalcha 60moota keessaa osoo hin taane ilaalcha 80moota keessaan kan deemaa jiru isinii waan sanarraa dhaabbadhaa jenna nuti. Dhaabbadhaa. Isin kan isin dalaguu jirtanii waggaa arfan kana keessa waan ta'e yoo isinitti himne crime of murderiitti jirtanii mootummaan yakka nama ajjeesuutti jira. Mana hidhaati guurtanii nama to'annaa seeraa jala jiru gafuutanii ajjeesaa jirtu. Haadha hiyyeessaa mana keessaa gawwaamtanii ilmoo ija ishee fuulduratti ajjeesaa jirtu. Kana dhaabaa malaammaltummaadhaan abbootiin aangawoonni mootummaa lafa tuulamaa qeerroon kumaatamaan irratti dhume chabachabaa jirtudha. Dhaabaa waan akkasii. Hattuun numbushutuudha gaaffiin jiru. Namni yakka dalage tokkoyyuu gara aangoo gara seeraatti kan dhiyaate hin jiru. Waan sanan sirreessine isa dhiisteetu 60moota keessaa bira naannaqin. Salaalee irratti namni mana amantii mana barnootaa waajjira fayyaa reebe suni iji isaa jaamaa moo jaamaa miti. Dirree lolaatti hospitaalli sun. Isarraa haasa'i dhiisi waa'ee 60moota keessaa waa'ee siyaasa duubaa fuulduraa dhiisi. Ayyaana sittin deebi'a. Waa'ee mootummaan kun maal gochuu qabaa sati jette sanaa fi confidence building measures barbaachisa. Mootummaan kun mootummaa amanamu miti. Mootummaan kun mootummaa siyaa afur abaa'oo gane. Mootummaan kun mootummaa abaa'oo waboo waraana bilisummaa Oromoo siyaa lama gane. Hin amanamu mootummaan kun. Sa'aatii miniitiyaatti qawwee lafa keessu mana hidhaatti kan si guurudha mootummaan kun. Wala mootummaa kana amantee wajjin dhaabbachuun si rakkisa. Mootummaa kana amantee wajjin gartaa'uun si rakkisa. Kana gochuudha mootummaan kun amma daqiiqaa saffisaa lama kana keessatti mootummaan kun waan inni gochuu qabu tokko salaalee dabalatee bakka amma kaleessa lolli beelli itti galee lolli itti deemaa jiru sana midhaan gargaarsaa akka qaqqabuuf koriiderii bana gargaaraa uummata salaalee isa waan biraa yuunaa so'arra. Uummata salaalee gargaarii dhaqi koriiderii irraa bana waashachi jirta. Baniif daandii lolli deemee yaa waraana wal lole uummata nagaa rakkate morakkoo keessaa baase. Open humanitarian corridor in Oromia. Tokko jedhi. Nagaa barbaadda. Hidhamtoota siyaasaa hunda lakkisi. Cufa. Release all political prisoners. Sadi. In the military operation in Oromia. Afur. Abolish illegal in the immoral command post. Oromia keessa kan jiru san. Shan. Magaalaa Finfinnee keessatti Oromoon kabajamee haa jiraatu. Ilmaan Oromoo oolmaan daa'immanii banamee fi afaan isaaniin haa baratani. Shan. Namoonni yakka dalagan haadha hiyyeessaa ajjeesan ilmaan hiyyeessaa ajjeesan cufti yakka seeraan haa gaafataman olaantummaan seeraa haa dhufu. Bakka mootummaan jirutti mootummaan hojiin mootummaa dalagaa mootummaa inni jalqabaa nageenya uummataa eegsisuudha. Nageenya uummataa eegsisuu hin dandeenye bakka bu'aan uummataa bulchaan godinaa bulchaa zoonii haa ta'u kan barbaadde maqaadhayi. Bakka nageenya uummataa tasgabbeessuu hin dandeenyetti humni poolisii naannoo sana jiru nageenya uummataa tasgabbeessuu hin dandeenyetti kaasee aangoorraa hin madaalu iddoon sun.
hattuu fi shiftaan mandara keessa nama saamte taanaan tikni naannoo sanaa poolisii naannoo sanaa humna ittiin to'atu hin dandeenye kaasee aangorra. To'adhu naannoo kee kana gochuu hin dandeenye itti gaafatamummaa naa dhufu. Nama yakka dalage guyyaa tokko seeratti dhiyeessitanii beektan. Seeraan adabamee hin beeku, arginee hin beennu, dhageenyee hin beennu. Isa dhiisii artistii keenya Haacaaluu Hundeessaa kana ajjeessu nutti hin finne isin obboleessa qorattanii hin finne. Ministeera jeneraala biyyatti nama ajjeessu hin beektan isin yakkaafuun dhiyeessu hin jirtu. Galatoomi ayyuu carraadhaa kennitee kan sirraa'uu qabu jedhee kan yaadu role of the political game. Achumarraa tapha siyaasaa yeroo taphannu seeraa fi naamusa tapha siyaasaatu dalganutti gale beektaa. Propagaandaa irratti ijaarame qabsoon waboo. Amma kan yeroo ololli maali propagaandaan izatii isaa fakkeenyaaf dogoggora kan hin jedhu tokko sirni Oromoo dhiphisu har'a hin jiru. Sirnaan akka sirnaatti. Sirni atseewochii hin jiru har'a Itoophiyaa keessa. Har'a kan jiru sirna sabaaf sablammiiti. Impaayera miti Itoophiyaan har'a. Biyya sabaaf sablammii otoo taa'ee jiru. Kun immoo kan ta'e bara Dargii rukutamee bara Yaadig Hidaraa 987 qabsooma wabootiin ume heerri mootummaa ba'e. Heera mootummaa jalatti bitamanii heera ufiin uummatte heera ittiin qabsoofte ilmaan Oromoo jalatti dhumte kana qabsaa'ee hojii irratti jijjiirrachuurra wayyaaneef gatee baduunsaa dogoggora hamma har'aatti gatii nu kaffalchiisaa jirudha. Kana achi dabalatee propagandaatiin hamma yoona ilmaan Oromoo kufaa sababa isaaniitiin ciramaa jirra. Kaleessa madaa baannee hambaa du'aa taanee jirra har'a. Har'as sanarraa osoo hin barin bifa haaraatiin har'a kan qawween deebi'u tokkollee hin jiru. Propagandaa sobaati kun. Inni lammaffaa self determinationidha. Amma ajandaan isaan irra dhaabbatanii jiran. Haala ammaatiin ajandaa waggaa 70 duraati kun. Waggaa 60 duraati sabaawachuu political ajandaa har'a obsolete ta'eera. Because of many reasons. Tokko obsolete kan isa gochisiisu yerootti addunyaan integrationii fi regional integrationii yeroo multilateraliitti cimachaa jirtu bara globalizationii Oromoo mandara tokkotti gadi fiduu barbaada. Kuni hayyeroon gati hayyeroon tufe ajandaa yeroo wajjiniin hin deemne ittiin qabsooftees kan hin tarkaanfanne ajandaa sobaa fottoquun illee osoo barbaachisee heera mootummaa jala jira qawween mitadhati gootu. Amansiiste bargaining power ke negotiation political power ke cimsatte sabab sablammi wajjini waliigalteeti kan deeffattu malee qawwee baattee du'a uummata Oromootiif sababa taatee miti. Self determination in karaa sadaffaa kan hojiirran oolle kan dakateeru jedhee ani yaadu Oromoon saba fottoqxu miti. Saba xiqqaa miti. Dominating influence gochuu saba danda'u. Saba jabaa gaanfa Afrikaa hundumaa irratti dominate ta'ee bulu osoo ta'ee jiru saba xiqqoo godhanii gadi buusanii ilaaluun dogoggora ajandaa jarri kun qabatani. Inni arfaffaa Oromiyaa fottoqsuun koriidarii development koriidarii baay'ee biyya keessaas ta'e biyya alaatii ka jiru akka reeddisiirraa ol fageessanii Oromoo rakkoof gidiraatti galchuudha. Sanaan dabalatee inni self determinationin kan itti kufuu qabu karaan biraa rakkoo yaaddoo nageenya Oromoo irratti baay'isuudha. Sabab sablammi hundumaa wajjiniin walitti bu'insa dhaabbiin qabne keessa nu galchuuf Oromoo diinatti horuuf diinatti daneessuuf yoo ta'een ala ajandaa yeroo wajjiniin hin deemne kan isaan kaasanii jiran. Kanan kaasuu danda'u gaaffiin Finfinnee ifaan ifatti deebi'aa jira. Akkamiin deebi'aa jira yoo jenne heerri mootummaa karaa danda'ee heerri mootummaa kaleessa dalagaan wayyaaneen daban irratti hojjette Oromiyaa Finfinnee haadhoo irraa fottoqsuu isheeti. Sanuma keessatti immoo har'a alaabaan dhaabbatu jechuun abbummaan Oromoo yoo ololan malee ta'u silently deebi'aa jira dubbiin jiru. Har'a afaan Oromoo afaan idilaa'eera. Mana hojii keessatti impoozii gochuu miti nuti. Har'a jaallachiisnee ikonomii vaayilii goone innaa waa'ee magaalaa Finfinnee irratti kan jiru. Inni diiramaa kan ka'uu qabu tokko sababa du'aatii Oromoof ripheen lolaa basic fundamental kata'e keessatti konseptii waraanaa keessatti ripheen lolaa uummata miti harribu. Konseptii wari buffer zoonii qabaachuu qaba. Buffer zone yeroo jennu uummanni nagaa lafa
socho urra fagaachuu osoo qabu uummata keessa taa'ee waraana banee sababa egga du'ee immoo uummanni ittiin bu'a. Kuni tuffameera yeroon gateera. Uummata Oromootiif naasuu malee kan rakkina uumaa jiru jara kana. Qawwee yerootti hin barbaachisne. Kanaaf du'aatiin ololaa fi galtee siyaasaa godhatanii qabsaa'uun yerootti hafedha dhiiroo. Gaheera Oromoon mataan isaayyuu dammaqee bareera. Kanaaf sa'aatiin koo dhumtee galatooma tan deebi'a. Okay, dhiifama yoo wacina biraa isinitti dhufe lafa hojiin jira. Thank you Ayyaana. Mooyicha chumatti tumama tarkaanfii wayiin arguu nan gadda baay'ee steepii tokko deemnee ture wiikii darbee ammas duubuma deebinee kaasuu jira. Tokko galatooma waraanni bilisummaa Oromoo baadiyyaa kee magaalaa keessatti loluun ammas mootummaa dhiphisuu isaa dhaga'uu kotti baay'een gammada. That's the very important point. Riphilolaa magaalaan amma makkasin dhiphise waan haasoftan irraa argeera inni sun itti fufuu qabas itti fufas jedhee yaada. Kan lolaa jiru Oromoof Oromoo wal lolaa jiru naareeshinii hormi nuun jedhu jechuu keessatti baay'een gadda. Namoonni as jiran warri mootummaa bakka bu'e kun nan beeka gariin isaanii qaama olaanaati. Oromoon sirna lolaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo sirna loluu jira. Kaleessa Elemoo Qilxuufaa jalqaba rasaasa bilisummaa dhukaasanirraa gaaffii Oromoo sharafamee har'a ga'ee hin deebine isa jedhetti cichee lolaa jira. Sirna lola malee Oromoon Oromoo lolaan hin jiru. Kanaaf isa kanarratti jala muramee hubatamuut feesa. Kabiraa siyaasaa kadhannaa maal kan jedhu lakkee abaa'oos haa ta'u obooni siyaasaa kadhannaa keessa hin jiru. Haati Oromiyaa kan morma ishee kennitu haga isheen deessutti uummata Oromoo qorqalbii qabsoosaaf qopheesseera waan ta'eef abaa'oos haa ta'u oboon waan qabsoo kadhannaa akka deeggaraa keeka siyaasaa abaa'oo deeggaruu tokkotti hin kaasaa nagaa barbaadama yoo ta'e tokko waanuma wal fakkaatu dubbanna nuni waan sila lootiin kaase. Hidhamtoonni siyaasaa Oromiyaa keessa hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo hidhamtoonni siyaasaa maqaa Oromootiin cubbuu tokko malee gidirfamaa jiran hiikamuu qabu. Lolli Oromiyaa irratti labsame dhaabachuu qaba. Dhaabachuu saammoo mallattoon kan agarsiisuu qaban waraana Oromiyaa keessatti akka mixiitti nam'ee jiru kana mooraatti deebisuu qaba. Mootummaan mooraa waraanaa keessatti deebisee naquu qaba. Waraanni Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru dhaabachuu qaba. Humanitarian corridoriin uummata keenya beela'aa jiru dhukkubaan miidhamaa jiruuf banamuu qaba. Dabalataan immoo hidhattoota daangaa qaxxaamuranii faannoo Oromiyaa lixaa keessaa abbootii keenya qalaa jiru dhabamsiisuu irratti tarkaanfii fudhatee nutti agarsiisuudha barbaachisa. Waraana immoo maqaa waraana bilisummaa Oromootiin waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee ofii hidhattoota isaa bakka bakkatti ijaaree jiru mootummaan disaarme godhee uummatatti isaan deebisuu qaba. Maqaa balleessuuf ka godhaa jiru kana gama biraatiin olaantummaan seeraa biyya naannoo Oromiyaa keessatti kabajamuu qaba. Wadala harree ta'anii eenyumarraa kan hin oolchine haati Oromiyaa ka boossu ilmi Oromoo ka tu'uu jiru. Kun hundumtuu dhaabsisuudhaa fi humnoomee nutti agarsiisuu qaba. Mee ijoolleen keenya Oromoo isin warri mootummaa keessa jirtani mee humnoomaa nutti agarsiisa. Mee humnoomaati nutti mul'isa. Oromoodhuma urgeeffachiisaati Oromoodhuma jedhaati. Qorqarbii Oromoo mataa ol qabate. Yoo wantoonni kun ta'an Oromoon gattaa'ee mooraa tokko keessatti deebi'ee du'a Oromoo hambisuu danda'a jedhee namana. Yeroo ammaa kana keessatti oobdiin siyaasaa akka Itoophiyaatti akka Oromiyaa qofaatti miti waan naannoo haasa'uu hin qabnu waan biyya haasa'uu jirra waan ta'eef dirree siyaasaadha. Oobdii siyaasaa taatee jirti Oromiyaan. Kanaaf kana oolchuun kan danda'amu mallattoo nagaadhaaf balballi banaa ta'e mootummaan kun dhufee darbaatiin danqaa nagaa ta'e kan jiru balbala isaa baneetu mul'isuu qaba. Jecha filachuu qabna ammallee akka maasitti haasa'aa jirru loojikii kaasnee haasofna. Inkaa salaamtaa walii deddeebisuun bu'aan qabu. Saba kana du'a haadha Oromoo yaaduu qabna. Mee har'a jaartii rasaasaan haadha qintaatu seenarra sooshaal miidiyaa irratti deemaa jirtu kan adda dhaamtee rasaasaan kan lixa shaggar keessatti dirooniitiin nuti waan nafiin ka salaalee keessaa kan lixa Oromiyaa uummanni akkasitti ajjeefamaa jiru. Kun dhaabachuudhaaf mallattoon mul'achuu danda'u qaba. Yeroo kana jennu immoo mootummaa qofaa miti qaamni inni kaanu akkuma kaastetti nagaa buusuudhaaf ofirraa ani akka raajiitti ka'een nagaa yaaduu qaba.
qaama keessa jiru qofaa miti. Yoo akkasitti keenye Oromiyaan nagaa waaraa argachuu dandeessi. Nagaa waaraa immoo an mootummaan ijoolleen Oromoo mootummaa Oromoo jedhanii geggeessaa jiran Oromiyaadhaaf nagaa fiduuf humna hin qabani, mooraalii hin qabani. Humnaaf mooraalii yoo godhatan garuu isaan miti Tigreen Oromoof yoo nagaa buuste deeggaruu dandeenya. Akka sanatti cichoominaan yoo nagaa buusutti yaadan nagaa nu torban haasa'aa turre dhugoomuu danda'a. Boo'icha Oromiyaarraa haa dhaabsisnu. Ammallee gaafa haasofnu mun jedhaa galatoomee yaana. Birooke kanatti aansee. Tole galatooma akkam jirtu hundi keessanuu nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Yaada gaariitu ka'e har'as hundi keenya nagaa akka barbaadnu mallattoon jira. Yeroo tokko tokko miira keessa galuun hin barbaachisu. Yoo miira keessa galle mari'annee furmaata fiduu waan hin dandeenyeef jechuudha. Isa ayyaanaan jalqaba seensa irratti jettes baay'ee murteessaadha. Wal arrabsuun akkas walitti duuluun ebaluu diinaa ebaluu firaa kan jedhamu sunis hin barbaachisu akka maatii tokkotti taasisuun baay'ee murteessaadha. Qabxiiwwan sadeen yeroo darbe keessa har'as kan irra deebite open humanitarian corridor kan jedhu suni kan cufame corridoriin cufamees hin jiru. Qaamni cufees hin jiru. Rakkoon amma Oromiyaa keessa jiru qaama nageenyaa mootummaa milishaa Oromiyaatii olillee wanni ta'e hin jiru. Kanaafuu karaan cufamee namni dararamee waan nyaatu dhabee dhumaa jirus hin jiru. Tarii iddoo tokkotti qaamuma amma bilisan baasa jedhee ofii bilisa odoo hin bahin waa godhu kanatuyyuu fuulatillee ba'ee waraanu rakkoon tokko uumama kanaan ala caasa nageenyaatii ol wanni ta'e akka hin jirre asumaan walitti himuun barbaachisaadha. Maaliif haati kan bira oole hodhee jedha, kan biraan oolle hin oonee jedha. Waan as keessatti deemaa jiru nuti beekna, argaa irras waan ta'eef badaa wanni caasaa nageenyaatii ol ta'e akka hin jirre hubachuudha. Amma maal haa ta'uudha? Ani isa dura paartiin tokko uummata ofiitiifis biyyaafis haa ta'u yoo hundaa'u gareedhuma itti wal ga'ee hundaa malee recognition yookiin legal legitimacy hin qaba jedhee yaadu. Haga filannootti dhiyaatee uummanni ba'ee filatee situ bakka na bu'a akka yoon jedhinitti. Amma warri bifa kanaan deemanis akkasuma garuu sa'aatii qabutti fayyadamuudhaaf maal haa ta'u gama qaama amma bosona jiru kanaan maaltu dhufuu qaba kan jedhu ani karaa nagaatti amanuudha. Dura nagaan dhimma kana hiikne jedhamee qawwee qabatamee bosona seenname kana lafa kaanii nagaan dhufanii gadi ta'anii gaaddisa odaa jala ta'anii mari'achuuf of qopheessu. Yoo kanaaf of qopheessanii gadi ta'amee mari'atame ani furmaanni dhufa nutis kun amma teenya mari'achaa irra kun amma babal'achaa odoo deeme hunda bira odoo ga'ee furmaata fida jechuudha. Kanaafuu gadi ta'anii mari'achuuf of qopheessuudha. Of qopheessitee immoo yaa olaantummaa yaadaatti amanuudha. Uummanni gaafii an uummata Oromoo qabadhee gadi ba'e jedhamu kana uummanni Oromoo haa murteeffatu. Jalqaba amma filannoo bilisa jira biyya kana keessa kan feekii hin qabne. Seenaa Itoophiyaa keessatti inni filannoon jaaffaan darbe kun filannoo bilisa addunyaanu ragaa baatee waan ta'eef filannootti amananii uummanni haa filatu caasaa kanas. Lakki situ na baasaa gaafii natti qabatte sirrii yeroo jedhe uummanni rikognaayiz haa godhu. Ergasii booda yaada qabate san uummatatti dhiyeessee riferendamiinis haa ta'u maaliinis haa ta'u murteessuu hin danda'a jechuudha. Yaadatti wannaatti amanuudha. Wali maal ta'anii mari'achuudhaafis of qopheessaa miti qaamni kun of qopheessuu qabu. Olaantummaa seeraatiif bitachuu qabu. Qawween nun barbaachisu bitaa mirgaayyuu. Qawwee lafa kaamee kaleessas mootummaan harka nagaa diriirseera. Nagaa waamicha godhame san fudhatanii akkuma yeroo darbe Taanzaaniyaatti jalqabe marsaan lammaffaa itti fufuudhaaf mootummaan waamee ture dhufanii deebi'anii deeman odoo waliin galiin. Amma immoo dabaree ofiitiin koottaa teenyee haa mari'annu dhimma keenya waliin teenyee haa hiiknu jedhamee olaantummaa seeraattis amanamee yaadaafis mariidhaafis of qopheessee qaamni kun yoo gadi taa'e hin hiikkata jedhee namana. Saniin ala gaafileen har'as ka'aa jiran gaafii 60 keessaattu isa amma obboleessi koo achi jedhe gaafii 60 keessa turetu har'as deebi'ee kaa'ara. Bara dargiin ka'a, bara wayyaaniin ka'a,
badhaadhinnaa siin ka'a. Maaliif gaafumti kunuyyuu abdeet hin taane? Kanaafuu jaarraa 21ffaa keessa jirra. Karaa walakkaallee ta'u karaa walakkaa dhufuu dadhabe qaamni kun. Karaa walakkaan dhufne karaa walakkaallee ta'u dhufameet mari'achuu qaba. Namni karaa walakkaan dhufne akkamitti mariidhaaf of qopheessa? Kanaafuu karaa walakkaa koottaati mootummaan harkisaa bal'aadha diriirfatee jira nagaa fi koottaa haa mari'annu. Bilisa kan baanu bilisas kan wal baasnu bifa amma jiru kanaanii miti. Qawweedhaanii miti. Yaadaan olaantummaa yaadaatiin teenyee mari'annee walii galuu qabnaa qaamni kun kanatti amanu kan jedhuun lafa kaa galatu. Galatoomii ayyaana atiin darabeen dhageessaa. Sigeera ati jalqaba yeroo jalqabu hin dhufne garuu soolkoon beennaan amma deebi'eera fakkaata. Soolkoon beennaan. Omaan hin bu'aa waan tokko jedhee hin bu'aa ni gadhiisa bakka. No gadhiisuudhaaf miti. Inuma yaadicha dhageessee taasisin jechuufi maal akka xiyyeeffannaa waan lama laaddeeffan jalqabee. Isaaniin qofaan dhageessee taanaan si galuu dhabuun mala maali? Gartee kabbadeen dhageessee ni hubeetta kabbadeetti akkan isheen afeeree beektaatti dura. Akkas taanaan waan gaafadhe hin beektu because isaan waan natti himaa turanii fi at least 50% waan gaafadhe wajjin xinnoo addaddummaa qabaa. Jalqaba irratti Awaashii bakka tokko tuqee beekeera akkas akka ta'u yeroo jalqabaas kanatu ta'e beekeetan kana godha interject gochuu nan danda'a akka argitutti sa'aatii kee keessatti interject gochuu nan danda'a garuu beekeetan because paaterniin kuni paaterniin lafarra jirudha. Paaterniin kuni paaterniin siyaasichaati. Waanuma tokko argiteennaan daaset walitti kaataa dhuman qabu jechuudha. Waa ijaaruu irratti jalqabdee namni tokko jecha tokko jedheennaan I think chichi garbummaa kan jedhu garbummaa sammuu isa jedhu boom sarratti luuzii godhe nan beeka gaa namoota nan argasii galee as keessatti tooniin sun immediately garbummaa sammuurraa lootii